Kutaaleen bulchiinsa magaalaa Finfinnee garaagaraa ayyaana Faasikaa sababeeffachuun lammiilee harka qalleeyyiif manneen jireenyaa haaraa ijaaramanii fi haaromfaman dabarsuun ayyaanichas gammachuun akka dabarsaniif maaddii qoodaniiruuf lammiileen manni haaromfameefis kanaan dura aduu fi roobaan rakkachaa akka turan kaasanii amma garuu akka waan lammata dhalanneetti ilaallaa jedhaniiru. Ijoolleen xiyyawoo katamaadhaa dhuftu nan qaadhaa bokkeenyitti roobaa qaqaanitti gannammaa hin xiraa waan goon wallaala waan irra teenyuun qaba. Humtuun jiru amma dasiteenyaa ta'e kinooniif ijaarsi keenya walitti dafqine miidhagarra jirraa ilmoo teenya isaa miidhagsuu isin isaa miidhagsuun jedha. Dalbii foyi biyya teenyicha maadar anta tasfaa kun. Akka garaa kootti rafee buluu nan danda'a. Kanaan dura ijoollee kiyya qabadhee taa'een bulaa ture. Siree jala raffisaan ture. Sireen tunuu meetira tokko. Nyaata kan nyaannus siree irratti. Karaan ittiin baanuu fi gallu hin jiru ture. Gaararraan jigeetti bokkeenyi keessa gale. Bakka achumarraan kufe kanatti jigee addafame. Dhaabbileen guyyaa ayyaanatti tajaajila hawaasaaf kennanii fi maanguddoonni dhaabbata kunuunsa maanguddootaa fi dhukkubsattoota sammuu Meqedooniyaa keessa jiranis ayyaana miira gammachuu qabuun akka dabarsaniif bulchiinsi magaalichaa sangoota bituun kan qoodeef yommuu ta'u kanneen deeggarsa fudhatanis galateeffataniiru. Lamikuraa kifla katamaa. Bulchiinsi magaalaa Lammikuraa ayyaana Faasikaa sababeeffachuun sangoota sadi nuuf fidaniiru. Baay'ee nutti toleera. Itoophiyaanota gaggaarii akkasii Rabbi nuuf kenneera. Kan nu deeggartan hundi keessan sanyiin keessanaa baay'atu. Lidataa fi soomana odoon jenne diggisii gaarii dibichi dhufaa, kurbeessi dhufaa, hoolaan dhufaa wanni barbaachisaa hundi dhufaa as keessatti. ታካሚዎች ቤታቸው ከቤተሰብ ጋር ማሳለፍ ሲኖርባቸው እዚህ ከኛ ጋር ስለሚያሳልፉ ያንን ደግሞ ያ ስሜታቸው ላይ ያለምቶኒ አስኬሰ ጅረን አያኒ ኦቶ ኢትን dhagahamin gammachuun akka dabarsaniif sangoota qallee gammachuun akka dabarsan taasifna. Isaan qofa osoo hin taane ogeessonni guyyaa ayyaana kana hojiirra oolanillee gammachuun tajaajilaa ayyaana akka dabarsan taasisaa jirra. Deeggarsi nuuf taasifame kun waan guddaadha. Galatoomaa jennaan. Hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa bulchiinsa magaalaa Lammikuraa obbo Tarraqeenyi Gammachuu tumsa qaamolee garaagaraarraa argameen lammiilee 22,000 ol ayyaana kana sababeeffachuun deeggaruun danda'ameera jedhaniim. Bakka hundatti karaa wal fakkaataa ta'e manoonni akka ijaaraman taasifamaa jira. Batirii asitti akkuma waliigalaatti gara mana 150 ture. Mana 70 sadii dura dabarsine amma 70 hanaaf immoo 85 amma dabarsine akka waliigalaatti akka Lammikuraatti ayyaana Faasikaa sababeeffachuudhaan gara nama 22,000 fi 160 kan ta'an nyaata qooduu guyyaa kaleessaaf dheengaddaa sadarkaa Dakaarraa qabne amma kutaa magaalaatti karaa adda ta'een kennineerra. Hojiin hojjetamaa jiru xiyyeeffannoo badhaadhinni dhala namaaf kenne qabatamaan kan argisiisedha kan jedhan immoo koomishinara koomishinii hojiilee tola ooltummaa fi qindeessaa hirmaannaa uummataa Abiraam Taaddasaatiim. ይሄ ተግባር በህዝባችን ውስጥ አብሮነትን፣ መተሳሰብን፣ መደጋገፍን ማሳያ gochi kun hawaasa keenya keessatti aadaa wal gargaarsaa fi walii yaaduu kan cimsuudha. Ayyaana kana sababeeffachuun guyyaa lama dura kutaalee magaalaa keenyaa hundatti lammiilee 200,000 fi 55,000 oliif maaddii qoonneerra. Guyyaa har'aa kanas kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftootti manneen 114 lammiilee harka qalleeyyiif dabarfameera. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee magaalaa Finfinnee obbo Mogos Baalchaa gama isaaniin hojiileen tola ooltummaa akkasii qaawwa rakkoo hawaasummaa jiraattotaa guutuun ayyaana gammachuun akka dabarsan taasisuu bira darbee ዱዳሌን ሐዋሳ ገመ ከናን ጅሩ አካ ጉደቱፍ ሾራ ኦላና ቀባ ጀደኒሩ ላይ ማህበራዊ ጉዳይ በተለያዩ ጉዳዮች የሰው ልጅ ላይሞላለት ይችላል dhimmoota hawaasummaa garaagaraa irratti dhala namaaf guutuu dhiisuu danda'a. Kun immoo guutuu kan danda'amu duudhaalee hawaasummaatiin hojiileen hojjetamaa jiran kan kana cimsanidha. Yeroo ayyaani dhufu akkasitti wal gaafachuuf wal deeggaruufis duudhaalee gaggaariin waan jiraniif wal utumnee wal deeggarree harka wal qabannee dabarsuun nurra jira.